tapha waancaa Emiratesin immoo har'a Arsenal Athletic Bilbao waliin taphata. Taphoota madaallii ga'umsaa lama taphatee kan mo'ame Arsenal har'a sa'aatii tokkorraa eegaluudhaan gara injifannootti deebi'uuf taphata. Arsenal tapha Premier League jalqaba Old Trafforditti torbee boru Manchester United waliin taphachuun jalqaba. Wancaa Community Shieldin boru Liverpool Crystal Palace waliin taphata. Wancaan Community Shield boru Stadium Wembleytti Champions Premier League England Liverpool fi wancaa FA kan fudhate Crystal Palace waliin wal dorgomsiisa. Liverpool tapha madaallii ga'umsaa taphoota 6 taphachuudhaan 5 injifate qophii isaa xumureera. Crystal Palace immoo taphoota 4 keessaa 3 injifate. Liverpool championummaa isaa itti fufsiisuuf jijjiirraa gannaatiin Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkezi fi Jeremy Frimpong mallatteessifateera. Manchester City injifachuudhaan wancaa FA kan fudhate Crystal Palace wancaa kana yeroo duraatiif argachuuf morkata. Leenjisaa Liverpool Arne Slot akkuma xumura barichaa wancaadhaan golamne jalqaba bara kanas wancaadhaan eegaluuf qophiidha jedhan. Wancaa Community Shield bara 1908 irraa eegaluudhaan hanga 2002tti FA Charity Shield jedhamuudhaan dorgomamaa ture. Manchester United wancaa kana yeroo 21 fudhachuun riikaardiin dursa. Liverpool yeroo 17ffaadhaaf Crystal Palace immoo yeroo duraatiif wancaa kana fudhachuudhaaf boru morkatu. Oduu keenya bal'inaan qindeeffannetti yoo ceenu akaadaamiin kubbaa miilaa Chelsea Koobaa bara 2007 erga tajaajila kennuu eegalee England keessatti akaadaamii bu'aa qabeessa ta'uudhaan sadarkaa jalqabaa irratti argama. Chelsea taphattoota akaadaamii kana keessaa ba'an gurguruudhaan waggoota 3 darbanitti paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 50 ol argateera. Dabalanni isaa akka ta'utti dhiyaata. Midway as far as James is begging to be hit by Reece James, and there's Tyreek George to score his first Chelsea goal. Erga bara 2022 gareen abbootii qabeenyaa Ameerikaa Biluukoon Chelsea kan dhuunfaasaa godhate taphattoota garee jalqabaa 51 paawundii biliyoona 1.14 mallatteessifateera. Sababa kanaan qajeelfama baasii fi galii Premier League England PSR'n dhiibbaan irra ga'us Chelsea garuu maloota garagaraan adabbii jalaa miliqaa jira. Armando Broha paawundii miliyoona 20 Burnleytti erga gurgureen booda galiin taphattoota akaadaamii gurguruun bara kana argate paawundii miliyoona 41.2 ta'eera. Maallaqni kun Bashir Hampresi paawundii miliyoona 14.7 Burnleytti, ishee Samuel Smith'n immoo paawundii miliyoona 6.5 Strasbourgtti kan gurgurate dabalateeti. Taphattoota bu'aa akaadaamii Cobham ta'an keessaa Tariq George, Josh Achampong fi Trevoh Chalobah kilaboota biraan barbaadamaa jiraatanis Chelsea garuu kan gurguru hin fakkaatu. Taphattoota akaadaamii gurguraman dabalate walumaa galatti Chelsea jijjiirraa ganna kanaan taphattoota gurgureerraa paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 25 argateera. Leslie Ugochukwu gara Burnley, Noni Madueke gara Arsenal, George Petkovic gara Bournemouth imalaniiru. Chelsea taphattoota haaraa mallatteessifateef paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 50 baaseera. Ta'us seera amortizationiin baay'ina waggoota waliigaltee mallatteessaniif hiramuun kaffalama. Kanaaf hedduun isaanii waliigaltee waggaa 5 waan mallatteessaniif dhiphina hin qabu. Taphattoota akaadaamii gurguruun bu'aan argates bu'aa qulqulluu waan ta'eef akka barbaadetti maallaqa hedduu akka baasu isa gargaara. Kana booda Alejandro Garnacho fi Xavi Simons mallatteessifachuu danda'a jedhamee eegama. Waggoota 3 darbanitti Chelsea taphattoota akaadaamii kilabichaa keessaa eebbifaman gurguruun bu'aa olaanaa argateera. Masammaawwan paawundii miliyoona 55 Manchester Uniteditti, Ian Maatson paawundii miliyoona 37.5 Aston Villatti, Conor Gallagher paawundii miliyoona 34 Atletico di Madriditti, Lewis Hall paawundii miliyoona 28 Newcastleitti gurguruin galiin argate faayinaansii kilabichaa qabbaneesseera. Waggoota 3 darbanitti taphattoota bu'aa akaadaamii kilabichaarraa paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 51.2 argachuun qajeelfama PSR'n taphattoota haaraa mallatteessifachuuf paawundii
paawundii biiliyoona 1.25 baasuu danda'a. Waggaa sadiin dura qaama kubbaa miilaa Awurooppaa hogganu UEFAadhaan paawundii miliyoona 26.7 kana dabame Chelsea irra deebiidhaan kisaaraa yoo keessummeesse paawundii miliyoona 51 waan adabamuuf of qusachaa jira. Bara 2022 Todd Boehly fi Claire Lake Capital Chelsea bituu isaaniin duras akaadaamiin kilabichaa bu'aa qabeessadha. Bara 2017 hanga 22tti taphattoota akka Tammy Abraham, Mark Guehi fi Kayo Tomori fi Tino Livramento gurguruun paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 63.5 argateera. Ammatti taphattoonni akaadaamii Chelsea keessa argaman garee jalqabaa Chelsea keessatti carraa taphaa argachuun garuu hanqina qaba. Bara darbee Enzo Maresca jalatti taphattoonni 6 daqiiqaa 5,471 qofa taphatan. Manchester City, Tottenham fi Arsenal caalus Manchester United fi Liverpoolin caalama. Chelsea taphattoota akaadaamii kennaa addaa qaban kanneen akka Conor Gallagher gurguruu isaan deeggartootaan qeeqamus Enzo Marescaan kun rakkoo Chelsea osoo hin taane sababa qajeelfamaanii jechuun deebisan. The Blues waggoota sadan darbanitti bu'aa akaadaamiirraa paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 51.2 argate kilaboota Premier League biroo paawundii miliyoona 100 waliin caala. Manchester Cityn paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 48.5 lammaffaadha. Tottenham paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 23, Liverpool paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 6, Arsenal paawundii miliyoona 97, Manchester United immoo paawundii miliyoona 85.5 hanga sadarkaa 6ffaatti sadarkeeffamaniiru. Manchester United Benjamin Šeško mallatteessifateera. Taphataan umurii 22 lammiin Slovenia Benjamin Šeškoon waliigaltee waggaa 5 Manchester United mallatteesseera. Kaleessa qorannoo fayyaa kan xumure taphatichi har'a hanga bara 2030tti kilabicha waliin turuudhaaf mallatteesseera. Manchester United tapha har'a Fiorentina waliin qabuun dura waliigalticha ifa taasisas jedhame. AC Milan immoo taphataa sarara fuulduraa Manchester United Rasmus Højlund mallatteessifachuudhaaf fedhii olaanaa qaba. Bara darbee paawundii miliyoona 72 Atalantaarraa Manchester United itti makame Højlund amma eegameen taane. Manchester United Benjamin Šeško RB Leipzig irraa mallatteessifachuuf erga waliigaliin booda Højlund gurguruudhaaf akka ta'e himameera. Taphataan umurii 23 lammiin Denmark Højlund mallatteessifachuuf kilaboonni hedduun fedhii qabaatanis AC Milan Manchester United waliin marii tolcheera jedhame. BBC'n akka gabaasetti AC Milan amma Ferguson fudhate bara dhufu paawundii miliyoona 40 dhaabbiidhaan mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeesseera. Oduu keenya xumuraatiin jijjiirraa waqtii gannaa kanaan Riikaardii fooyyessaa kan jiru Liverpool bara kanas shaampiyoonummaan isaa irra deebi'aaf eeggama. Arsenal fi Manchester Cityn sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti tilmaama argataniiru. Oduu kana Abdurrahman Amin akka taanutti simbiraan ga'an kanumaan xumuraa turtii gaarii. Liverpool barakana jijjiirraa taphattoota waqtii gannaatiin Riikaardii erga fooyyessee booda shaampiyoonummaa isaa eegsifachuuf ofitti amanamummaa qaba jedhame. Zareedsi Liverpool bara jalqabaa leenjisaa haaraa Arne Slootiin leenji'a. Osoo taphoonni torbee afurii isaafuu dursee shaampiyoonii yoo ta'u kilaba isatti aanu Arsenaal qabxii 10 caaluun xumure. Arne Sloot ganna kana hanga yoonaatti paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 69 yoo baasan Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 mallatteessise. Riikaardii kilaboota Ingilaandi fooyyesse. Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt irraa, Milos Kerkez Bournemouth irraa, Jeremy Frimpong Bayer Leverkusen irraa taphattoota haaraa Liverpool garee isaa daran ittiin cimsachuuf bitateedha. Kilaboonni liigichaan morkatoo ta'an biroos qixuma sanaan maallaqa guddaa baasanii garee isaanii cimsachaa jiru. BBC Sport xiinxala baaseen gareewwan bara darbee sadarkaa 1 hanga 5 keessa xumuran keessaa eenyu Liverpool harkaa waancaa fudhachuu carraa akka qabu xiinxaleera. Post and Saka
just couldn't climb high enough to go at that one on target. Waggoota sadan darban walitti aansuun lammaffaan kan goolabe Arsenaal waggoota lamaaf Manchester Cityin caalamuun bara darbe immoo Liverpooliin qabxii 10 caalamuun waancaa dhabeera. Bara kana immoo hanqina baroottan darbanii furuudhaaf haala kana dura hin baratamneen taphattoota murteessoo mallatteessise. Hanqina goolii galchuu irratti qabu furuudhaaf taphataa sarara fuulduraa lammii Swiidin Victor Gyökeres Sporting Lisbon irraa mallatteessiseera. Toni Madueke keessa taphataa sarara fuulduraa bara kana garichatti dabalameedha. Martin Zubimendi ammoo Declan Rice fi Martin Odegaard waliin ta'uun hanqina sarara jidduu irratti kilabichi qabu ni furuuf eeggamu. Arsenaal Thomas Partey walii galtee isaa xumuree garicha gadhiise dabalatee taphattoota na hin barbaachisan jedhee kanneen akka Kieran Tierney, Jorginho fi Takero Tomiyasu faa gaggeesseera. Walumaa galatti taphattoota haaraaf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 1 kan baase Arsenaal bara kana erga bara 2004tti waancaa jalqabaa argachuuf garee isaa cimsateera. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaanis ganna kana kilabicha keessatti jijjiirama fiduuf waan gaarii hojjetaniiru jechuun jajamaa jiru. Arteetaan tooftaa tapha Arsenaal bara kanaas ni jijjiiraaf yoo eeggamu taphoota qophii bara dorgommiitiinis kanuma agarsiisaa tureera. Kubbaan saffisaan gara fuulduraa deemuu fi goolii galchuu irratti wantoota Mikel Arteetaan fooyyessuun ni deebi'an jedhamee eeggamu yoo ta'u Victor Gyökeres saffisaan goolii galchuuf dandeettii qabus abjuu Arsenaal ni dhugoomsaaf itti abdatame. That's a lovely ball from Reinders. It's lovely from City and Haaland will score. Bara darbee waggaa guutuu rakkachaa turuun xumura bara dorgommiitti fooyya'ee sadarkaa sadaffaan kan xumure Manchester Cityin kilaba lammaffaa bara kana Liverpool harkaa waancaa ni fudhataaf eeggamudha. Manchester Cityin erga bara 2017 yeroo jalqaba Gaardiolaan kilabicha leenjisuu eegalan sadarkaa sadaffaan xumuree bara darbee yeroo jalqabaaf sadaffaan goola bu'isaati. Shaampiyoonii liigichaa Liverpooliin ammoo qabxii 13 caalamuun yoo xumuru barana garee isaa cimsachuudhaaf Tijaanii Reenders, Riyaan Chaarki, Reyaanaat Nuurii fi Tiraafoord mallatteessiseera. Taphattoota kanneeniifis paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 baaseera. Leenjisaan kilabichaa Peep Gaardiolaanis taphattoota murteessoo 5 haaraa kilabichatti dabaluun garichatti humna yoo dabalan Tijaanii Reenders sarara gidduu kilabichaa irratti hojii fooyya'aa hojjetaaf eeggama. Oh, it's a clever pass. João Pedro 3-0. Dreamland for Chelsea. Liam Delap, Joao Pedro fi Jamie Gitansiin garee isaa kan ijaare shaampiyooniin addunyaa Chelseanis ka'umsa waancaa kilaboota addunyaa irratti mul'ise sanaan kilaba shaampiyoonummaa liigichaa sadarkaa afuraffaa irratti argateedha. Chelsean hanga yoonaatti taphattoota haaraa garee isaatti dabaluuf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 49 yoo baasu Enzo Marescaan garee paawundii biiliyoona 1.4 ijaarame qabachuun bara dorgommii 2025-26 qophaa'aa jiru. Taphataa sarara fuulduraa kilaboota hedduun barbaadamaa jiru. Alexander Isak of keessaa kan qabu Newcastle kilaba shanaffaa irratti shaampiyoonummaaf eeggamuudha. Newcastle bara darbee waancaa Karabaa'oo Liverpool harkaa fudhachuun isaa ni yaadatama. Ta'us bara kana garee isaa ijaaruudhaaf hanga yoonaatti Antooni Ellangaa fi Aaron Ramsdale qofa paawundii miiliyoona 55 itti baasuun garichatti dabale. Premier Leaguein England kan bara dorgommii 2025-26 jimaata dhufu shaampiyoonii liigichaa Liverpool Bournemouth waliin taphachuun eegala. And Odegaard takes it on and Rice at the edge of the area. Arsenal with a huge goal.